Tole nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu kun asaffaadhaa ergaa kana keessatti waan gabaabaan dubbadhu waa'ee ayyaana du'aa ka'uu kana wajjin waan wal qabateedha. Ayyaanni gidduu kana guyyaa lamaan kana keessatti ayyaaneffatamu ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti kan nu yaadannu. Waa'een du'aa ka'uu macaafa qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessa wajjiniin waantu wal fakkaatu jira. Kakuu moofaa keessatti gaafa waaqayyo saba Israa'eliin biyya Gibxiitii baasee dha'icha garaagaraa erga mootota Gibxiitti jijjiiree booda isa dhumaa hangafoota isaanii akka isaan rukutamanii ba'an achii godhe jechuudha. Ayyaana bira darbuu yookiin immoo ayyaana Passover isa jedhan sana ayyaaneffatan jechuudha. Ayyaanni du'aa ka'uu kun egaa kakuu moofaa keessaa kaafnee yeroo ilaallu kan inni agarsiisu ayyaana bilisummaati. Sabni hidhamaa ture, sabni dararamaa ture, sabni mootii Gibxiidhaan bitamaa ture akka inni bilisummaa ofiisaatii argatee biyya waaqayyo isaaf yaadetti akka inni galuu kan agarsiisudha jechuudha. Bira darbuu agarsiisa. Kakuu haaraa keessattis dhufnee gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii dubbii qajeelummaa, dubbii fayyinaa lallabuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Garuu gaggeessitoota waldaa kiristiyaanaa bara sanaa, beektota seeraa bara sanaa fi warra biyya bulchan bara sanaadhaan akka inni hacuucamee ittiin mormamee akka wanta inni mootummaa biyya sanaa galagalchuu dhufee itti fudhatamee du'atti dabarfamee kennameedha kan nuun arginu jechuudha. Gooftaa Yesuusiin utuu haasofnu du'atti kan dabarsee isa kennee warruma isaa wajjiniin oolu, warruma isaa wajjiniin nyaatu Yihuudaa fa'aadha jechuudha. Warruma bartoota isaa keessa turan jechuudha. Kan nama ajaa'ibu yeroo tokko tokko dabarfamanii kennamuun gurguramuun nama kan biraan yookiin immoo diinaan dhufa miti. Bara sana mootummaa Roomaatu biyya bulchaa ture. Haa ta'u malee mootummaa Roomaatu dhaqeessa qabeeyyuu utuu hin ta'in dursee kan barbaadee waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin basaasee mootii bara sanaatti isa gabaasee bartoota isaatti warra itti dhiyoo jiran jechuudha. Egaati yeroo waa'ee istirii yaadnu waa'ee hiriyaa ofiin ganamu, waa'ee fira ofiin irraanfatamu, waa'ee warruma duuka buutota isaa turan yoo yeroo inni fannifame yaadanna ta'ee fi warri fannisi jedhan suni warruma inni nyaachisaa ture warruma 5,000 sana warruma namoota hedduu sanatu jira jechuudha. Kanaaf yeroo ayyaana istirii yaadnu ammas waan dubbachuu barbaadu yeroo ganamu, yeroo hiriyaadhaan dagatamu, yeroo warri nama jaallatan dabarsanii nama kennuu ta'uu danda'a jechuudha. Isa sana duwwaayyummoo miti yeroo gaddaa, yeroo dukkanaa, yeroo halkanii, yeroo abdii kutachuu guddaa ture bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi haa ta'u malee yeroon dukkanaa sun akka inni darbee ifni dhufee immoo mul'ate argina jechuudha. Sana duwwaa miti ifni sun isa bartootaaf bahee duwwaatu hin taane uumama hundumaaf akka inni bahee argina jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosii gara Yerusaalemitti yeroo seenaa jiru sana harree hidhaa jirtu tokko akka fidanii fi harree sanarra taa'ee Yerusaalemiin seenee argina macaafa qulqulluu keessaati. Harreen sun hidhaa keessa turte, harree illee hidhaarraa hiikee bira darbe jechuudha. Kanaaf ergaan istirii kun ergaa uumama hundumaati, ergaa waaqaaf lafaati. Qilleensaaf, bishaaniif, biyyoof waan hundumaaf iyyuu jechuudha. Waan tokko namaaf duwwaa miti jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos egaati dukkana keessaati gara ifaatti darbuu biyya lafaa sanatti leellise jechuudha. Sana lallabe jechuudha. Sanadha kan inni dubbate gara biyya lafaa kan inni dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoositti amanaatii fayyaa kan jedhu sana jechuudha. Dubbii wangeela sanatti amanaatii fayyaa kan jedhu sana dubbataa ture jechuudha. So maal arginaa yeroon dukkanaa, yeroon gaddaa darbee yoo dukkanaa'uun, yoo awwaalamuun, maayin fannifamuun, awwaalamuun, du'uun jiraateyyuu sana bira darbanii immoo du'aa ka'uun akka wanni jiruuti argina jechuudha. Wangeela keenya keessatti sanyiin tokko baay'achuudhaa fi du'uutu sarara jiraata jedha. Du'eetu du'aa ka'ee jiraata jedha. Namni jireenya isaa oolfachuu barbaadu jireenya isaa hin dhaba jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Wangeela keessatti kan nuun arginu kanadha jechuudha. Ofii isaa laateetu jireenya nuuf kenne jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoos. So yeroo istirii kana yaadnu yookiin immoo ayyaana du'aa ka'uu, ayyaana fannoo kana yeroo yaadnu kan nuun yaaduun nuuf ta'u ergaan kun ergaa warra hiyyeessotaa, ergaa warra homaa of harkaa hin qabne, ergaa warra mana hidhaa jiranii, ergaa warra dararamanii, ergaa warra utuu dhugaadhaaf dubbatanii dhugaan isaanii jalaa awwaalameeti jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa dubbatee, qajeelummaa dubbatee, haadha hiyyeessaaf dhaabbatee warra gurguddoota warra jallina hojjetan immoo ni ifataa ture jechuudha. Malee gaggeessitoota biyyaa warra jallina hojjetaniif harka walitti rukutaa hin ture jechuudha. Kanaaf istirii irratti kan nuun arginu isa kanadha jechuudha.
Kanatti dabalee kan dubbachuu barbaadu warra qabeenya qaban warra beekumsi isaan hidhe beekumsi waaqatti ta'e waaqa tolfamaa isaaniitti ta'e warra qabeenyi isaanii waaqa tolfamaa isaaniitti ta'e warra teessumni isaanii waaqa tolfamaa isaaniitti ta'e warra beekamtummaan isaanii waaqa tolfamaa isaaniitti ta'e hundumaa fi ergaa fayyinaa fidee dhufe jechuudha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo waa'ee Esterii kana yaadnu jechuudha. Akkasumas immoo warra moggaatti gatamanii warra namni isaan gaafatu hin jirreef iyyuu immoo ergaa abdii ergaa qajeelummaa ergaa haqi namaa akka inni mul'atu haqi namaa akka inni bakkee ba'u kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf keessumaa yeroo ammaa kana keessa sabni keenya iddoo garaagaraatti kan dararamaa jirtanii hidhamaa jirtanii waaqayyo isin wajjiniin jira dhugaadhaaf amma isin dhaabbattanii dubbattanitti waaqayyo gara warra dhugaa dubbataniiti jedheen yaada. Sana duwwaa miti warra nama dararaa jiru warra nama hidhaa jiru niyyuuma waaqayyo isin jaallata garaa jaalalaa isiniif qaba isiniifis taayitaadhaan qabeenyadhaan eenyummaadhaan waan argataniin hidhamanii taa'u sana keessaa bilisa akka nuun baanu barbaada waaqayyo. By the way gooftaa Yesuus Kiristoos warra hiyyeessotaaf duwwaa loogee dhiisa jechuu miti warra nama dararaniif iyyuu ergaa qaba isin iyyuu hin fayyitu abdiin isiniif iyyuu jira jedha jechuudha. Kanaaf Esterii kana keessatti uumamni hundinuu akka inni gammadu dubbachuu barbaada. Dukkanni jiraachuu danda'a. Sabni Oromoo yeroo dukkanaa keessa jiraachuu danda'a. Sabni biyya Itoophiyaa, Afrikaan, addunyaan garaagaraa yeroo dukkanaa keessa jiraachuu dandeessi, rakkachuu dandeessi. Namni dhuunfaa dukkana keessa jiraachuu danda'a. Waaqayyo immoo dukkana kana dabarseetu ifa fida. Barii fida jedheen yaada jechuudha. Akkas jechuun ciifnee cal jennee teenyee waan hundumaa eegna jechuu koo miti. Waaqayyo waaqa hojii hojjetudha. Namni waaqayyotti amanus immoo nama hojii hojjetudha. Nama sossa'uudha. Socho'uu hojii hojjechuu dirqama keenya bahutu nuuf ta'a. Garuu isa sanarra dabarree fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti harka kennuu danda'u nuuf ta'a jechuudha. Dr. Saamu'eel Ayyaanaatu si'a tokko akkas jedhe ani bara baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoos hin jiru jedheen falmaa ture jedhe yookiin immoo waaqayyo hin jiru jedheen falmaa ture jedhe. Lakkii bara sanaa kan hin jirre waaqayyotu hin taane anatu hin jiru ture jedhe Dr. Saamu'eel jechuudha. Warri waaqayyo hin jiru jennus warri gooftaa Yesuus Kiristoos bu'aan buusu jennus Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa hojiin hojjetaa jiru hojiin addunyaa keessatti hojjetaa jiru hojjetaa turee fi ammatti jirurraa arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf ergaan Esterii kooti Yesuus Kiristoos anaan na fayyisaa siinsi fayyisaa foon keen fayyisaa hafuura keen fayyisaa siyaasa keenyan fayyisaa dinagdee keenyan fayyisaa abdii qabnaa abdiin jira barri dukkanaa saba keenyarraa barri dukkanaa biyya keenyarraa barri dukkanaa maatii keenyarraa sirraa nama dhuunfaarraa barri dukkanaa hin darbaa waaqayyo yeroo ifaa yeroo gammachuu ganama abdii fidaa yeroon fannifamu yeroon awwaalamu yeroon dhokachuu kun hin darbaa. Yesuus Kiristoos abdii keenyadha. Abdiin keenya jiraataadha. Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Dinagdeen keenya biyyi keenya hawaasni keenya daa'imman dargaggoonni geggeessitoonni keenya warri nama hidhaman hundumtinuyyuu hin fayyu. Addunyaan kun guutummaa guutuutti hin fayyiti. Kanaaf warri qajeelummaadhaaf dhaabattanii falmaa dubbachaa hidhamaa jirtanii jabaadhaa waaqayyo isinii wajjiniin jira. Warri nama hidhaa warri nama dararaa jirtanii keessumaa biyya keenya keessatti isiniifis waaqayyo jira abdiin jira. Kanaaf gara dhugaa beekuutti deebi'aa kottaa gara namummaatti deebi'aa kottaa gara abdiitti deebi'aa kottaa isiniin jechuu jaalladha. Waaqayyo warra saba keenya dararu haa gargaaru isaaniin gara dhugaa beekuutti fidu. Waaqayyo warra dararamaa jiranis haa gargaaru wajjiniin haa ta'u. Kanaaf waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaan geessanii har'as gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ni kaasaa. Arras gooftaa Yesuus Kiristoos abdii namaa ni haaressaa isiniin jechuun barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu. Keessumaatti kiristaanonni baga geessanii warri ergaa kanatti namannes immoo kiristaanota wajjiniin ta'aatii gaarummaa isaan ilaalanii waaqayyoon galateeffatan abdii nuun waa'ee siyaasa keenyaaf waa'ee biyya keenyaaf qabnu nu wajjiniin hirmaachuu hin dandeessu jechuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa guddisee isin haa eebbisu. Fayyaa ta'aa kun asaffaadha. Baga ayyaana du'aa ka'uu geessan ammas.